sarpiraayizii ta'e kaleessa jechuudha. Deemee mana ilaalladheen ture. Mana ilaalladheen ture jechuudha. Anamma dhuguma isiniin jedha gammachuu ani keessa jiru tokko isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Gammachuu ani keessa jiru tokko isinitti himuu hin danda'u. Ajaa'iba jechuudha. Ani edaa nama akkas nama kabaju, nama akkas nama jaallatu, nama akkas jaalala namaaf kennu dhaabee taa'uu koo bichaatu na aarse. Nama akkasii of harkaa baasuu koo yeroo sanatti jechuudha. Nama akkasii of harkaa baasee darraqamaa turuu koo waggaa 7 gubachaa turuu koo bichaatu na aarse jechuudha. Abbaa meetii kaleessa mana ilaalladheen ture jechuudha deemee. Gaafa itti agarsiise yeroo xumuramu, yeroo waan hundi isaa xumuramu manichas viidiyoodhaan sin agarsiisa, waan hundumaa sin agarsiisa jechuudha. Kaleessa namni waan jijjiiruu fedhetan viidiyoo waraabuu dhiisee jechuudha. Warri gurgura, warri bita, warri dallala, warri maal hundumtuu achuma jijjiiruu kanaafan dhiisee jechuudha. Gaafa hundumtuu xumuramee kan koo ta'u yeroo sana akka barbaade keessa fiigeen sin agarsiisa. Keessa fiigeen sin agarsiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Mana ajaa'ibaatidha. Annan bakka maal jedhe akkasitti hin beeku, isaa kaasee akkas eessa isinitti muyyuu hin beeku jechuudha. Nama akkasii nama kabaju jechuun dhiirri jira lakkaa jechuudha. Dhiirri jira. Akkasuma dubartiin illee jirtu hunda miti barbaadan hunda miti, karaa dubartiis karaa dhiiras hunda miti barbaadan jira namni jira, dhiirri jira, dubartiinis jechuudha. Hunduma jiran jiru. Kan gubeessi waaduu jira, si quncisu ibiddaan, si laballabee zayitiidhaan si xabbasuus jira, kan uffee jedhe si raffisus jira jechuudha. Anamma uffee rafaan jira. Indee edaa namni jechuudha dhiirris haa ta'u dubartiinis dogoggoraanis haa ta'u beekaas haa ta'u yeroodhuma tokko guyyaadhuma tokko deemtee iddoo biraa arginan yookaas inni jechuudha inni dhiira deemee iddoo biraa argee waan addaa tokko arginan achumaan nama harkaa ba'a. Isheenis hin baati, innis hirkaa ba'a jechuudha. Bichaa hin argin, bichaan argin dhugaasiniin jedha. Inni dhiiraas gadi ba'ee waa hin argin waan addaa tokko tiriitimantii tokko, isheen dubartiis gadi baatee waa hin argin waan addaa tokko. Achi booda abadan edaan akkatti jiraachaan ba'e, edaan gubachaan ba'e, edaa jireenya akkas ture, laayifiin akkas ture, jaalalli akkas ture, haadha manaaf abbaa manaan akkas ture jettee shaaheetti. Innis shaahedha jechuudha. Anamma shaahedheen jira. Ani shaahedheen jira. Kabajarraa ka'ee dubbii afaanirraa ba'a ka'ee maal dubartiin maal akka barbaadurraa ka'ee dubartiidha maaltu akka malurraa ka'ee shaahedheen jira jechuudha. Argadheen jira jechuudha. Jechuun isa fiilmii irratti ilaaluun argadhe. Fiilmii irratti ilaaltanii diraamaa ilaaltu, diraamaa fiilmii ilaaltu waan achi keessa hundi isaa waan atiraaktii nama godhudha. Kan jaalalleewwanii yoo ta'es, kan haadha manaas abbaa manaa yoo ta'es, yoo man achi keessa seena si jechisiisa miti inni akka nama saabu yookaan nama harkisu atiraaktii nama godhutti hojjeta. Inni lolaan ni jibbaan ni arrabsuu hin waraabu maaliif fiilmii waan ta'eef. Ani garuu dhugumatti ishee fiilmii kanan argadheera abbaa miitirra. Ishee fiilmii kana argadheen jira jechuudha. Maal na dhibeenaan bichaa manni naafaa bitamu manarraa keessatti aanumoo hin agartu jechuudha. Waan hundumtu naafaa godhamu isa keessa jira isa qananii. Ganaa kana booda danda'amu xifrimaanii qeensa isa godhatan huumaan heerii isa godhatan fa'aa bukkee ga'uuf muraasannaa fi yeroo muraasa. Achi huumaan heerii akkas gocha qeensa agarsiifachuu achi ga'uuttan jira. Kuni qananummaa irraa dhufa baay'ee. Qananummaa irraa dhufa jechuudha. Gaafa jaarsi keessi qanansiisu waan hundumaa si godhu maaltu sitti badaree huumaan heerii godhataa, meekaappii dibataa, qeensa hojjetata lash isarra hin jira jechuudha. Kana dura gubataan ture jechuudha. Waadamaan ture malee hin jiraanne jechuudha. Xabbasamaan ture. Innaa jaalalammoo jennaan dammeettu haphee sukkaara. Ana gamma jaalala argadheera hin dubbadhu. Jaalala argadheera hin dubbadhu. Jaalala waan akkas jaallatanii bakka miira keessa galanii argadheera hin dubbadhu. Amma garuu dhiisa. Haammatamuu, dhungatamuu bakka akkam jedhee isinitti kana keessa hin jira.
Ana masinitti hima. Maali oski maali I don't care. Eenyuun oska. Eenyuun oska. Mul'isi man hataan jira seetan immoo nan hatamu hataa sin jiru maa gochaa sin jiru waan ta'eef mul'isee man haasaa abbaan fedhe garaasaa kutachaa adeemu. Kana mukaan haasa'u maaliif seetanii kana asirratti haasa'u jiraadhaaf jedheen. Jiraadhaaf jedheen. Jiraan garaasaa akka kutatuuf. Waan hundumaa akkanii bakka adeemsa kootti fufaa jiru. Haa baruu ilaalee haa baruu gubadhee deemtee hin gadda. Xabbasa mini waadame zayitiidha. Ani zayitii sitti naqee si waadu garuu gochaadhaan si waadaa. Zayitiin hin jiru fayyo zayitiin hin jiru dhiira akkasii zayitiitti naqu zayitiitti ani aqosee godhe maalan du'eemo maaliif inni hidhama deeme maaliga laayifii axxaaxaamaan jira kun chokkoleetii nyaachaan jira ani ko bakka keekii nyaachaan jira hammatamaan jira ungatamaan jira laayifii keessan maaliif inni yakka dalaga abbaate ara sammuu isaa irratti hin dalaga qaama isaa irratti miti sammuu isaa irratti hin dalagaa jechuudha. Innuun gubata akkattiin zayitii malee onneensaa geessisaa garaachisa xiqqis jedhe kan foonii duuba kun yaalamee fayya kan keessa gubatan garuu himaaniyyuun fayyu. Kanaafi kana laalee haa gubatu isaaf jedhee ni bara. Kanan viidiyoo akkanatti haasa'u. Yoon agarre immoo maal argee gubataree maal argee aararee maal irra geesse dharee hin dhokatte naan jedha bara. Baddee naan jedha bara. Hin jirtu naan jedha bara. Kanaaf akka inni xabbasamuuf akka inni waadamu fedhen hunda fideetti agarsiisa jechuudha. Yeroo darbe qubeelaatti agarsiisnaan boba'ee miti boba'eera natti fakkaata ganaa bobaa ammas ganaa kanaafanii amma immoo isa kana inni argodhee ni bara. Isaa fidha bara kan dalagu isaa fidha sirriitti waan inni irra gahaa jiru. Ani ispoonjii irratti kufeetee qoraattii irratti kufeetee haa ilaaluu dheeni bara. Yeroon akkas na dhidhiitee na daddarbatee na gaggatee na tuffatee na arrabsee deeme kana mana keessatti cufadhee hafee moo gadi ba'een kufee moo sanuunaan kufu maalirratti akkan kufee haa ilaaluu jedhe. Lafan buune an lafeerran bu'e malee jechuudha. Hin gatamne. Kasi caalutti hin bahee jechuudha. Ushururu jedhamee qanansiisamaan jira jechuudha. Innaa kanarran jira siin jechuuf jiraadhaaf baay'isee kan dalagu viidiyoo kan jiraadhaaf haalaaludha. Mara gochuu waan hin dandeenyeef waan tokko na gochuu waan hin dandeenyeef haalaaludha. Isa gubuufidha. Isa gugubuufan. Kanaaf jara keenya hordoftoota kiyya kabajamoo warri na jaallattanii warri naa gammadan illee galatoomaa isiniin jechaa jechuudha. Ammoo kanarra geetiin jira. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuudha. Baay'ee tokko natti tolee jira. Bifa koorraa mul'ata jechuudha. Na argaa jirtu gagammadaan jira. Fuulli koo ifee jira. Boo'ichi hin hafee hin darbee barri boo'icha. Hin darbee barri boo'icha. Amma bara kolfaa bara gammachuuti waan ta'eef isarran jiraan isiniin jedhaga. Kanaafiyyuu dhiirri tokko si dhiisee dhiirri tokko deemee maal godhee amma namaa jechuun hamma garaa kutattutti hin kadhatta. Dhugaa dubbachuudhaaf garaa irraa kutachuu qabda. Garaa kutachuudhaaf kadhachuun illee jaarsummaan illee waan hundumtuu illee hin barbaachisa. Obsuun amma laxxedhanii ba'uun illee cubbuunis nama qaba namaallee milkaa. Garuu hamma barbaachisu hamma baqqasii danda'ame tokko erga yaaltee namni yeroo dhukkubsatu iyyuu yaalanii as geessanii achi geessanii uumaa ta'uu naadii dubaqqaan deema. Waamicha isaa deemaa jechuudha. Kanaaf kunis akkanumadha. Du'arraan gargar miti waan ta'eef yaaleerraa nama kootti baay'ee tokko isa yaalee jaarsummaadhaan kadhaadhaan dhiifama gaafachuudhaan maal waan meeqa dabaree meeqatti bahee gaafadhee yaalee dadhabe. Kanaafuu yeroo inni akkas ta'u immoo ani jireenya koo sirreeffachuu qabu. Of oskuullee hin qabu. Gadi deebi'uullee hin qabu. Dakarratuullee hin qabu. Bakka gusqul jechuullee hin qabu. Jireenyi kiyya maaltu itti aanaa maaltu na baasaa. Isaafoo maaltu deebii ta'a. Akka inni gaabbu akka inni aaru ta'u maal godhuun qabaa jetteetti deemta jechuudha. Kanaaf ani duras taanaani anatu waan kana barbaade yookaas itti deebi'uu didee malee
wanti kun durayyuu na barbaadaa ture. Wanti kun durayyuu baay'ee na barbaadaa ture jechuudha. Jireenyi kun jireenya amma abbaa meetii faana jalqabne kuni na barbaadaa ture. Durayyuu akka jiraannu inni karaasaa uumaa tokko rakkoon qabachuudha. Cubbuullee qabu maaliif na barbaadaa ture waan ta'eef miidhamtee achumaan akka hin hafne maqaa kootiin hamma kana taatee biyyaallee baatee barumsarraallee baatee jedhee na barbaadaa ture. Na barbaadaa ture. Ani garuu aarii waan hin qabuu fi yeroo sana baay'ee tokko na miidhamchu kun ija isaa arguun qabu waan hin jedheef ija isaa ofirraa cufee ture jechuudha. Ammas immoo yeroo sana iyyuu akkas naan jetteetta na aariiteetta yeroo sana maal jetteetta jedhee inni iyyuu garaas narraan kutanne duubattis hin deebine kun ammallee isumatu waan dhuma naa mijeessaa jechuudha. Kanaafuu nama akkasii eessaa argatu eessaa argatu si jettanii yaaddu. Kanaafiyyuu anamma bashaashaan keessan akkanatti hin jira fataadhee hin jira jaalalaan quufee hirriba quufee natti tolee keessi koo gammadee boqatee waanuma addaa tokko argadhee mana moo laalladheetiin jiraachuudha. Mana kiyya immoo akkuma dura dubbadhe siniif waraaba viidiyoo isaa. Kana fakkaata gaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa isiniin jedha warri na jaallatan warra na deeggartanii warra gammachuu kee barbaanna fayyoo nagaa kee barbaanna kolfa kee barbaanna baqqaa nama simiidhaa ba'e faana hin dhaabannu nama dhiifama keessattuu nama dhiifama gochuu didu faana hin hiriirru siisa dhiifama gaafataa turte miidhamteettas haa ta'u malee dhiifama gochuu immoo qaba ture namni kamuu hin dogoggora namni kamuu miidhamni tokko rakkoon tokko hin uumama garuu dhiifama namni hin araarama. Nama dhiifama gochuu dide faana hin dhaabannu jettanii warri na deeggartan thank you so much baay'een keessan naa gammadaniitu yeroo darbesi ililnaa jettaniitu galatooma. Isin dhugumayyuu warra garaa dhiifamaa qabudha warra dhiifamatti amanudha warra dhiifama jaallatudha. Dhiifamaan jiraatan malee baay'ee rakkoodha biyyi lafaa kuni. Kanaafuu illee dhiifama godheetaniin kana argachaa jiru. Anillee toon haaluu qabadheera ta'e kanayyuun argadhu. Itoon haga dhuma mucucce jedhee jiraadhe waan kanayyuun argadhu. Nama hamilee kiyya ol naa kaasulleen argadhu ture. Nama ol na dhaabee akka nama fakkaadhe namatti deebi'ee olii gaddeemu na godhu hin argadhu. Waan dhiifama godhe isa duraa dhiiseefidha. Yoo dhiifama goote dhiifama argatta. Jireenyi keelleen sirrataa jechuudha. Naa akkasii bash jedheen jira. Jaalala tokko ajaa'iba tokko miira tokko keessa hin jira jechuudha. Qarriba yeroo bokkaan roobu tokko raftanii beektu bokkaan yeroo roobu halkan bokkaan jedhee roobu naa raftu akkam sitti tola. Mee miiratti gara namni yaadatu bokkaa yeroo roobu hirriba akkamii rafta ishee keessa akka sanaa keessa hin jira sinin jedha. Sinitti haa tolu. Fataayedha. Guyyaan boo'ichaas akkuma jiru guyyaan kolfaa gammachuus jira. Namni kamuu akka boo'itti nafu akka gaddeetti si nafu. Waan hunduu dabareedhaan dhufa. Akkuma jireenyi jiru duutis jiramti hundumtuu dabaree qabachuudha. Kan tokko yoo si tuffate sirra deemee tokko moo dhufee ol qabee mataa kee qabee harka si qabatee deema. That's all. Kanuma jiruun biyya lafaa jechuudha.